Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu miidiyaa tokko tokkii kana keessa dhiyeenyuu kana deddeemu jammaree har'a osuma keessa deemu akkuma gaa wanni badaan achi keessa jiru wanni gaariinis jira. Akkuma namni waan hin taane dubbatu jiru wanni gaarii dubbatus jira. Dhaamsa nam tokko dhaga'ee dhaamsi kun mubaarikiin maqaa dha'ee mubaarikiif dhaame malee dhaamsa nama hunda ilaallatu yookaan nama hunda fayyaduudha. Mee viidiyoo isaa kana dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Bifa bareedaadhaan haala bareedaadhaan gorsa dhaamsa akkasuma akka of eeggatu waa hedduu kenneefii jira. Anis kanarratti waan hafee jira waan tokko si dabaluu barbaada. Mee dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Waan gaarii dalagde kanatti dalagde baay'ee nama boonsaa ammoo nan si kaddu tokkoffaa namni baay'een geemii amma dabareetti seeneera. Daadoo taraa wal qabadhaan hin taphanne ati taphattee ana gaheen hangeenye namni dabaree qabateera. Mubaarik Musammaatu gaafa 18 ji'achi dhufu ji'a lammaffaa akka lakkoofsa biyya Faranjii kanatti ji'a lammaffaa jenna. Ji'a Feebruwaarii jettaatu Feebruwaariidha Feebruwaarii miti. Feebruwaarii 18tti akkati geemii qabdu ni beekna. Geemii tokkittii sana siif eeyyamna. Geemii tokkittii kana siif eeyyamna. Kana booda garuu abbaa fedhe yoo ta'e gaafa inni geemii jalqabu gaafa inni viidiyoo diyuut godhu nummoo eeksii irra murree gadhiif. Eeksii qaw goonee irra gadhiif naachu. Maaliif beektaa sababni isaas geemii kana dhaaba soba ilaa dhaggeeffadhu Mubaarik yoo ofii keetii hojjettee dalagattee jiraachuu dadhabde rabbi si haa jiraachisu malee geemiin jiraachuu waan tokko waan gaarii siif fudhu waan tokko kan. Lammata immoo namoonni baay'een amma dalagaa godhataniiru. Dalagaa geemii kiisa quba ol kaanii kiisa keessaa ol fuudhu miti ol saamanii jiraachuu fish life jireenya qurxummii inni guddaan maal godha ishee xiqqoo nyaateetuma guddataa jechuudha akkasii miti. Mubaarik geemii tokkittii kana qofa taphadhu sana booda geemii jedhanii doolaara meeqa wal kasaarsu addunyaa kanarraa ilaalame namni akka saba Oromoo kanaa kalee wal buusaaru hin jiru akka saba Oromoo meelaal bara addunyaa tiktookii gubbaarratti barre warra biyya istaadiyeemii gurbaan tokko gurbaan amma istaadiyeemii gubbaarra taphatu sun jechuudha kan biyya Jarmanii kana waliin jira. Mucaan sun istaadiyeemii inni seenee taphatu nama 20 oltu seena istaadiyeemii sana gaafa taphataa irratti. Garuu gaafa inni geemii taphatu maximum coinsii meeqa argata? Coinsii 2,300 argata gaafa inni taphatu. Maanni kun beektaa sammuu faranjoonni sammuu gahaatti fayyadamanii waan tokko waan si kasaarsutti hin fayyadaman. Wal kasaarsuu kana dhaaba. Gaa namni hedduun amma kadhaa kana keessa naa buusaan dhufeera amma. Si kana keessa naa buusa. Kana keessa waa darba dhuka. Maal harka duwwaa na galchita? Abbaa kiyya dhaqiitii dafqii xuruurii nyaadhu. Kasbal halaal habiibi. Ana jitti si fidee achi keessa si buusee ati daaraa dibattee fi daakuu dibattee mana si bulchaa jechuudha. Never we cannot do it. Egaa akkuma dhaggeeffattanii ergaa bareedduu si dabarsee fi Mubaarikii yeroos kenneeraafi namni keenya yeroo baay'ee yeroo siin kennu beektaa yeruma tokkoon ka'ee si kutuu barbaada. Yeruma tokkoon ka'ee qayyii sitti kenna akka ishaaraa kaameraatti of eeggannootti kennee yookaan guyyaa kennee fi sana booda akkanis sajjoo qabdaa sababnaan kana jedheef kanaa fi waan akkasiitu gaariidha akki kun sin baasu yookaan akki kun hin ta'u wal miidhuu taati jedhe. Dhugaadha wanni kuni waan dubbatamu dhaamsa ta'e dhaamee jira. Ani kanarratti waan dabaluu barbaadu Mubaarikiin ani miidiyaa irraa waan argatinii bu'aa hin argatinii tolumachirra bayi namaaf iyyii tolachirra bayi ofiifis iyyii tola yeroo kee irratti gubin jiru. Mubaarikii nama agas dhageettii qabu yookaan hordoftoota qabu yookaan dandeettii wama fedhe illee ta'u gargaarsa irratti ta'u dandeettii aga tokko waa dhiibuu yookaan nama kakaasuu qabu kanaani bu'aan argatinii miidiyaa irraa toluma yeroo kee gubi jechuu dhiisitii namuma akka keenya bu'aa hin qabne ijoolluma akka kiyyaa kanaan bu'aan argatinaan jiru. Argachuu qaba namni kamiyyuu karaa miidiyaa kanaan bu'aa argachuu qaba. Maaliif yeroo itti gubamaa jira, hojii faati itti dhiifamee irra taa'amaa jira, hirribati itti dhiifamaa jira, waadanuuti itti dhabamaa jira, itti dadhabamaa jira, inni kaan ijatti dhukkubsatee, inni kaan maallaqatti fixee intarneetii isaa itti gubaa jira waan ta'eef bu'aa irraa hin argatin jechuun hin ta'u. Garuu sirreeffachuu qabna. Gara buurduraatti fooyyeffachuu qabna. Addunyaan ummanni biraa ummanni barate ummanni kute qaata miidiyaa gommisaa midhaan itti naqatan godhee bakka galii godhatee irraa bu'aa argataa jira. Nuti garuu ummanni keenya ummanni biyya keenya bu'aa irraa argataa jiru yoo argatillee akka inni itti bu'aa argatu
yookaan amantii isaa faallessee yookaan saba isaa mufachiisee yookaan safuu cabsee yookaan waan ilma namaa irraan hojjetamne hojjeteeti namni keenya kan inni waa argatu. Sanuu addeenyuma kana jammaramte eega biraankii irraa eegalte amma sadarkaa giimii kana dhufame jechuudha. Kana qofa miti karaan ittiin bu'aan argamu karaa hedduutu jira. Walumaa galatti miidiyaa irraa giimii irraa bilisa ta'a. Karaa biraatiin maallaqa argadha. Kana jechuun viidiyoo hojjettee viidiyoo nama daawwatu yookaan namni daawwatu hojjettee hordoftoota argannaan waanuma namni deemee dhaggeeffatuu fi si ilaaluun maallaqa sii kenna. Tokko jedhe Facebook peejiin yoo seera isaa eegdee waa hunda eeggattee kan monitaayiz godhatu taate irraa bu'aa argachuu dandeessa. Tarii biyyoota akka Arabaa biyyoota keenya keessatti tarii wanni kun eegaluu dhabuun mala gara fuulduraatti ni eegala. Biyyuma fedhette ta'uu haala mijeeffattee namoota biyya irraa jiraniin walii galtee waan kana sirreeffattee achirraallee bu'aa argachuu dandeessa. Tokkokiin isaa gan seenee argetti agan hubadhetti agan dhaggeeffadhettis namarraas ta'u gara fuulduree kanatti monitaayiz taatee maallaqa galchuuf deemti. Duubati miidiyaa kee kana guddifattee gama hundaanuu gaafa monitaayiz godhatte viidiyoo kee hojjettee irratti dubbattu laayivii isa ta'u viidiyoo akkasitti waraabdee gadhiisitu ta'u bu'aa argachuu dandeessa jechuudha. Karaa kanaan bu'aa argadhu itti fayyadame. Waan keeti namni illee waan ittiin si lakkafuun qabu waan ittiin si arrabsuun qabu. Mubaarikiin qofaaf miti dhaamsi kun namoota fakkaatuu fi nama akkasaatti deemuuf dhaamaa jiran. Miidiyaa kee hunda tokkokiis guddifattee haala danda'ameen monitaayiz godhadhu. YouTubein silaani ta'a ta'eerrallee tarii itti fayyadamaa turta. Walitti fayyadamtanii beektu warri fayyadamnes fayyadamuu danda'a. YouTubeis akkas, peejis akkas, Facebookumti normaaliin akkaawuntiin hundi piroofaayiliin jammaree jira. Monitaayizii ka viidiyoo ta'uu baatullee mallattoo urjii sana gadhiisee jira. Mallattoo urjii sana gaafa banatamee jedhe immoo maallaqa argatamuu danda'a. Kana jechuun urjiin sun gaafa itti banamte kennaa namni akka giiftiitti waan tokko tokko sii kennu sana achiin namni sii kennee riyaala lamas yoo doolaara taates waan qarshii lama sadiis ta'u sii kennee achirraan si gargaaruu danda'a. Suni haraama jedhee yaaduun akka kiyyatti. Namni fedha keetiin sappoortii godhee si jabeesse waan ta'eef rakkoon qabu. Seenee namni urjii sanaan seenee sii tuqee birrii lamas sadiis riyaala lamas doolaara tokkos akkasitti si erguu danda'a. Itti soqee kun rakkoon qabu gama tokko tokkiitiinis akkasi. Kanuti haraama yookaan wanni kun ta'uu hin qabu wal saamuudha wal miidhuudha jedhamaa jiru yookaan mucaan kun illee jedhe yookaan sheekotiin illee irraa dubbataa jiran kaxiiqii keessa wal galchanii namni tokko eega sii kennee booda deebi'ee waan sana gaabbu yookaan miira keessa galee darbatu yookaan atillee miira keessa seentee namoosisaa jettee illikii xiiqii namaan qabdee namaan wal ta'uu daaddartutu kan jibbamaa jiru kan dubbatamaa jiru jechuudha. Waan akkasii irraa bilisa taatanii hojjetachuu dandeessan. Namni baay'ee warra nara laayivii irraa giimii kanaan dorgomanii maallaqa argatan waan lammata giimii sun dhaabbannaan bu'aa argatan siyaan jiran. Kanaaf himaa kan yeroo lama sadii irra deebi'anii giimii ammoo qaxaratanii beellama qabatan yeroo lama sadii deebi'aa jiranii maaliif? Kanaaf bara obboleessi keenya kan amma giimiin kun dhaabbachuu qaba carraa isa dhumaati amma dhufaa jiru kan fayyadame kana booda dhaabbachuu qabda jedhaa inni jiru kanaaf bar. Kana dhiisaati. Kana amantiin keenyas nuun eeyyamu. Inni namas immoo miidhuu ta'aa jira wal miidhuudha. Miidiyaa keessanirraa seera guutaati viidiyoo hojjedhaa viidiyoo hojjetanirraa bu'aa argadha. Gara biraa viidiyoo hojjetanirraa bu'aa argattan malee namni yeroo tokko tokko laayivii irra sin jirtan ta'e akkasumatti viidiyoo keessan keessaa ta'e uuma fedhe ta'u urjii sanaan tuqee kan akka fakkeenyaaf peejii irratti namoota baay'ee ni qaba fakkeenya namtoo tokko Abu Muaz ni qaba Hamza Hijaabir ni qaba Ustaazun Faariq illee ni qaba natti fakkaata namoonni muraasni waan kana baratanii jiran urjiitti godhatanii urjii sana galseentee tuttee birrii agatee fudhata erguu fi dandeessa waan beekte jechuudha haala kanaan nama gargaaruu dandeessan suni rakkoon qabu haraamullee waan ta'u miti beekaatuma ergiteef waan ta'eef akkuma namnitti maallaqa walii ergutti kanarraa kan hafe dirqama namatti gootee naa kenna akkuma nama jedhe kana keessa naa buusa annaa darbadha kana ol darbaa jettee nama xiiqii keessa galchitee dorgommii keessa dhuftee waan badiillee daladdee hawaasa illee mufachiisin hawaasi keenya miidhamaa jira maqaa achirra waamamtu jettee ijoolleen durbaa kushiinaa keessa dhaabbattee waan argite bittee maallaqa darbaa jirti achi keessatti jechuudha isinii galee kanaaf warroonni miidiyaa irratti waa bu'aa arganna jettan itti yaada ana amma akka mataa kiyyaatti miidiyaa irraa bu'aa argachuun qaba jedheen karoorsaa jiras hojjechuun qabas jedhee karoorseera walaakiin osoo amantii kiyyan faallessin osoo saba kiyyan xiqqeessin osoo aadaa safuu waa hunda hin cabsin osoo nama miidhee yookaan nama arrabsee arrabsaanis ta'u yookaan waa namaa fuudhee hin jedhinti bu'aa argachuun qaba waan jedhu karooran qabaa jechuudha. Kanaaf yeroo keessan fixaa yookaan miidiyaa irraa waan argatinaa jechuun dandeenyu. Maaliif namni yeroo isaa dhiisee irra dhufee eenyu ta'a. Kana sila kana ta'eefi waan akkasii sirraa dhaabuu qabnaa gabee argachuun qabdu miidiyaa irraa galee argachuun qabdu miti akkatti argattu sirreeffadhu waan akka giimii qumaaraa kana keessaa bilisa ta'a. Waan akka piraankii jettanii waan fofokkataa dalaguu dhiisa waan nama bohaarsu yoo ta'e waan aadaa safuun cabsin waan amantii waliin faallessine yoo ta'e rakkoo hin qabu ni gaammannallee isin jabeessinallee akkasitti waliin deemna jechuun barbaada. Kanaaf dhaamsi kun mubaarikiin qofa osoo hin taane nama baay'ee fayyaduu danda'a. Dhaamsa isaa kanarratti kanuma dabaluu barbaada.
Viidiyoon hin dheerata dhiifama galatooma. Nama dubbiin galuuf rabbiin waa taasisu jaraamni diinii waa hunda taasisu rakkoo muumintoota kan jayaachisu nama diinee kanaaf fidaa of taasisu rabbiin waa taasisu jannatatti yaale ala kitaabillahi sunnatur rasuuli.